keessummaa keenya ICT Fookasillaa kan argamudha. ICT jechuun immoo interview Christian Talk Show jechuudha. Har'a keessummaa tokko bukkeetti qabadheetan argamee jira. Qophii kana faana ani Girmaa Birraatuuti. Qophii kana faana turtii gaarii. Keessummaa keenya wajjin wal barreetu kan qophii sattaanitti dabalu. Keessummaa keenyas maqaa isaa fi bakka itti dhalatee bakka itti tajaajila jalqabe isa hojii wal barraa isa faana turtii goona. Keessummaa keenya guyyaarraa sagantaa keenya kabajeessuun argamtee waaqessaa eebbisu jenna. Maqaa kee fi eessatti akka walitti guddatte gahee hojii kee immoo waldaa keessatti maal akka ta'e nu beeksisa jechuudha. Duraan ibsaa sana gargaara kanaan dhuga'e Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Har'agaa Waaqayyoo fedha isaa taanaan dhaloota keessaa dhaloota isaa wajjin taanee fuula isaa kana jiraachuun eenyutti baay'een gammada. Egaa akkuma obboleessi koo jedhee ani maqaan koo Faarfataa Galatasaa Sanbatuu jedhama. Kanan itti dhaladhe godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa jedhama. Naannoon isaa magaalaa Naqamtee irraa gara Alamganaa jedhamu sittidha kanan dhaladhe. Waldaan jalqaba keessatti dhaladhe waldaa Makaana Yesuusii Alamganaa jedhama. Booddee utuman jiru barumsaan gara Naqamtee dhufe. Gara Naqamtee dhufee achitti barumsa koo barachaa tajaajila koos tajaajilaan ture, deddeebi'aan ture. Fedha Waaqayyoo ta'ee yeroon turtii Naqamteen ture sana keessatti utuun barumsa koo baradhu sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Kibba Waachaa jedhamutti baradhe. Sadarkaa lammaffaa Biiftuu Naqamtee achumaan qophaa'ee Naqamteetti baradhe. Turtii sana keessatti fellowshippii keessas tajaajilaan ture. Elerooyi kan jedhamu gartuun Elerooyi jira ture isaanii wajjin tajaajila. Faarfataa Galatasaa Sanbatuu kana fakkaate. Gara tajaajilaatti immoo akkamitti dhufte? Faarfannaatti osoo hin dura takkaamatti faarfannaatti hin baasu. Gartuu Elerooyi keessaatii guddachaatti kan dhufte. Akkamii bu'aa bahiin tajaajila ni qabu? Tajaajilatti utuun dhufeen dura xinnummaa kooti kaasee Waaqayyoon natti dubbate ani walaloo barreessaan ture. Walaloo barreessaan ture utuun Elerooyi keessa hin galin ture. Xinnummaa mattee jechuudha. Waaqayyoon natti dubbachaa ture xinnummaa mattanii. Waaqayyo akkasitti natti dubbatu Waaqayyoon narratti mul'achuutti ka'e. Utuma walaloo sana barreessuutti gaafan jalqabu walaloo sanaan Waaqayyoo hojjechuu jalqabee waldaanis akkan tajaajilu fedha isaanii ta'aa ture. Walaloodhaan numan tajaajila Waaqayyoos baay'ee na gargaara ture. Even charchii biraan illee akkan deemee fa'aa walaloo sanaan tajaajilu na gaafachaa turanii dhuma walaloo sana nu barreessu ammas Waaqayyo akkan faarfannaadhaan tajaajilu natti dubbata. Faarfannaas baay'een barreessa. Waaqayyo karaa garaa garaatiin faarfannaa akkan barreessu kennaa isaatti manaa dabalaa dhufe. Kennaan kun na keessatti cimaa dhufe. Sana booddee tajaajila faarfannaan jalqabe kwaariidhaaf faarfannaa sana geessuun jalqabe. Faarfannaa gaafan geessuu jalqabu kwaariin narkaa fudhanii faarfatu jaallatu. Ergaansaa gaariidha namoonni tokko tokko na jajjabeessu. Na akkaataa sanaanidha kanan jabaachaa. Tajaajilaatti dhuftee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatasaa Sanbatuu egaa amma tiraakii tokkoffaa jettee sagaleedhaani hojjetteetta. Baay'ee jaallatamaa akka dhufaa jirus gurraadhaa qabna. Galatasaa Sanbatuu akkamii fellowshippii barattoota Oromoo quba qabaa moo keessatti illee tajaajilaa ture? Kanaan ani yeroon kutaa 12 xumuru Haramayaa Yuunivarsiitii na qaqqabe. Haramayaa Yuunivarsiitii yeroon deemutti dipaartimentii National Science jala Applied Mathematics kan inni naga'e. Achumaan kana barachuuf yeroon Haramayaa deemutti Haramayaa keessatti Haramayaa Yuunivarsiitii keessa fookasiin jira. Waldaa Makaana Yesuusii kan biraan jira afaan Oromoodhaani. Iddoo lamaa isaatti hirmaachaan ture. Akkamii fookasii naannoo sanarratti jajjabinni isaanii?
Focus Haramaya baay'ee kan namatti tolan kan hojii waaqayyoo keessatti hojjetamu. Ijoolleen Oromoon achi jiran fedhii waaqeffannaa baay'ee kan qaban darbee uummati naannoo sana jiru yeroo barumsaa isaanii aarsaa godhanii godina Harargee ba'aa sana keessa deemuudhaan yerootti dhugaa ba'an jira. Lubbuun gooftaa fudhatan jiru. Gama garaagaraatiin ijoolleen Oromoo dadhabanii yeroo hojii waaqayyoo hojjetanii. Focus Haramaya. Gaaffii tokko siin gaafadha amma. Galtasaa Sammatoo karaa hafuuraatiin faarfataadha. Amma immoo eebbifamtee barsiisaa akka taate gurraa qabna. Akkamiin Galtasaa Sammatoo yeroo yuunivarsiitii turetti haalli ulfaataa yuunivarsiitii keessatti beekamu. Galtasaa Sammatoo akkam ture? Ijoollee Focus hundumarra jira. Dhaamsa ati qabu yoo jiraate. Lammata immoo Focus Dillaadhaaf akkasuma immoo TV ICT Interview Kristaan Talk Show akkamiin miidiyaa keessatti kan hojjetu YouTube irratti akkasuma Facebook irratti walumatti qabdee dhaamsa kee nu kennita. Okay, ani yeroon barachaa turetti directly duruma yuutaa jedharan ture gaafan deemsi akkuma yuunivarsiitii gaggaa'ee gama barumsaatiin barumsa koo seeraan hordofaa manaa danda'ametti barumsas nan hojjedha manaa danda'ame nan hojjedha garuu iddoo olaanaa waaqeffannaaf nan kennan ture barumsa na even kilaasiin faayoo jiraate ammanii barumsan iddoo kilaasiin gadi qormaata fudhadhefaa jira waaqeffannaaf iddoo guddaan kenna. Garuu barumsa koota achi yeroo gara kilaasiin adeeman dubbisaa tajaajila yeroo deemu achi deebi'ee dhufee dubbisaa yoo warra sagantaan deema ta'e akka kana dubbisaa godhee amma na danda'ametti barumsa koollee akkana jalaa. Akkamii waan akka dhaaba boolaa waan jedhamu. Injiraata maaliif yuunivarsiitii hundumaa keessa waan jiruufi akkamii waan akkasii fa'aa jiraas biyya keessa. Wanti kun waama jirudha iddoo hundumaayyuu garuu ani waaqayyo na gargaare gama kana waan tokkotti hirmaanne ijoolleen wajjin turres karra gaaraa ba'anii yeroo sana Haramaya keessatti wanta akkasitti hirmaanne sochi'aan godhu kilaasii barumsaa kaaffee nan dhagaa katamaan suni yookiin magaalaan suni Hararri fagoodha yuunivarsiitii irraa naannoo sana magaalaan jiru waan fayyadamnu yuunivarsiitiidhaa fayyadamna. Al tokko magaalaa yeroo baanu yeroo uffata fa'aa bitan al tokko malee yeroo deemnu sin qabnu. Kanaaf waaqayyo achitti jabeessee achi keessaa na baasaa guddaa waaqayyoon galateeffadha. Maaliif akkuma sila jennee yuunivarsiitiin yoo jabaatanii iddootti cimanii ba'anidha. Yoo laafan iddootti sila taafatanii ispeeshaalii hafuuraanii ijoollee baay'een kan tajaajilan waaqayyo isaan tajaajilaniifi ayyaana keenya bachitti dhaqan ayyaana hangatan lakkoofsan qaban utuu lallabaa hojii garaagaraa utuu hojjetan miseensa ta'anii waaqayyoon sirriitti waaqeffachuu qaban kan badan baay'ee garuu waaqayyoon akkan sana keessan galle na gargaare achitti cimee ba'uun koo immoo sadarkaa kanaan na ga'e. Akkamii amma Galtasaa Sammatoo maatii qabdamoo qabdu yoon qabdu ta'e immoo boodatti wanti yaaddee jira daawwattota keenyaaf mul'isa. Okay. Egaa maatii gaafa jedhamu ani haadha manaa hin fuune maaliif yuunivarsiitiidhaa san ba'e yuunivarsiitiidhaa kan eebbifamu Jimmaan deemu. Jimmaatti leenjii peedaagoojii deemuu waggaa tokkochiin ture. Achitti illee kan ani irraanfanne Focus Jimmaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Baay'ee kan waaqeffatan, baay'ee kan jajjabaatanidha. Achittis hojii waaqayyoo baay'ee gochaa turre. Akkuma Haramayaatti waaqayyoo achitti nu gargaara ture. Achittis baay'ee waaqayyoon wajjin ta'a ture. Achi san Jimmaadhaa bahu peedagoojii akkan ture. Hojiidhaaf hin dhufe gara Walisoo.
gara walisoo gaafa dhufu hojiin jalqabee dursa immoo utuma peedaa baradhu immoo istiidiyoo galeen ture. Istiidiyoo gaafa galu faarfannaa hojjechuudhaa fi mana muuziqaa kan teeliin galee Teelimos gosidha. Isa biraatti hojjechuuf waan hin galeef yeroo itti gara sanatti deebi'een qaba. Maaliif inni guddaan duruma yoo mul'ate koo barumsa koo kan fite rakkadhee mammoo mana danda'ame faarfannaa hojjechuu ture. Waaqayyos immoo nagaa natti deddeebi'ee natti dubbachaa ture kana hojjedhu. Garuu barumsi yuunivarsiitii waan ulfaatuuf tokko faayinaansiin waan ta'eef yeroo sana waan dandeenyeef akkan bahee ariifadhee amma galatisaanii maatiin qabu. Biratti garuu fedha waaqayyoo ta'ee qabaachuu danda'a inni dabala. Daawwattoota keenya amma kan argamnu as Focus Diillaatti. Kun immoo qophii keessummaa keenya ICT Interview Christian Talk Show. Carraadhuma tokko galataasiif hin kenna. Innis barattoota Focus maaf dhaamsa qabu akkasumallee Focus Diilla ICT TV dhaamsa qabdu nuun geessee faarfannaa tokko nu affeerte sanaa booda qophii keenya irraa xumurra. Okay, dhaamsa ani qabu Focusing kana dura jabaatanii bu'aa gochaa turani. Especially kanani sirriitti cimsee dubbachuu barbaadu ijoolleen yuunivarsiitii garaagaraa jiran keessaa warri naannoo Oromiyaa ala jiran iddoo waaqeffannaa kan hin jenne baay'ee dadhabanii lafatti waaqeffatan duun qabaatan ni qaama fayyadaman ni iddoo garaagaraatti waaqeffatanii yeroo isaanii dabarsaa turan. Kanaaf ammayyuu jechuudha ijoolleen Focusii jiranii isa kana duraa caalaa dhaloota kanaaf dargaggoota kanaaf fakkeenya ta'anii hojii waaqayyoo cimsanii hojjechuu qabuun jedha. Hundumti keenya warri barannee baanes warri yuunivarsiitii garaagaraatii baanee yoomiyyuu Focusii irraanfachuu hin qabnu. Maaliif Focusii keessatti jijjiiramneerraa, keessatti guddanneerraa, keessatti jaalala horanneerraa, waaqayyochi keessatti nu eebbiseera. Isa kanaaf Focusii ammayyuu cimne jabeessinee warra keessa jiran waaqeffannaa kana cimsinee itti fufuu qabna. Gama faayinaansiitii warroota iddoo garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa kan rakkatan yoo jiraatan bira dhaabbachuu qabna. Inni karaa biraa Focus Diillaadha waan ta'an jedhu Focus Diillaa kana dhufuu irratti baay'ee gammadeera. Dhugaama dubbachuu fi haala mijanne kana keessatti obboloonni kun akkasittiin waaqayyoon waaqeffachuu isaaniitti ammayyuu waaqayyo isaan eebbisu kana caalaa immoo cimanii akka isaan hojjetan dhaamsa dabarsuuf hin barbaada. Dhaloonni kana booddee dhufanis fakkeenyummaa kana fudhatanii jabeessanii hojii waaqayyoo kana walharkaa fuudhanii bareechanii akka isaan hojjetan dhaamsuuf hin barbaada. Garee ICT maal jettanii miidiyaa Focus ministirii ta'uuf kanarratti immoo maal jetta? Fakkeenyaaf Focus hundumtuu karaa Facebook isaa ta'u karaa YouTube akka isaan wal quunnaman kaayyoo qabateetu kan inni socho'u. Dhaamsa itti qabdu garee kanaaf maal jetta? Garee ICT Focus Diillaa Yuunivarsiitii fi ammayyuu mul'ata kana kan namaa kennu waaqayyoodhaaf. Ani asitti dhagee baasee waa'ee kana iddoo kan biraa waan jiru natti fakkaatu. Gareen kuni akkuma fakkeenyummaadhaan jalqabe ammas jabaatee jechuudha. Focusii qofaaf illee miti. Jeneraalii maa charchoota jiraniif, waldoota afaan Oromoo jiraniif, warra kaaniif illee akkuma kana jabaatanii fakkeenyummaa sanaan itti dhufanii hojii kana immoo cimsanii hojjechuu qabu. Ergi jalqabanii hojiin gaafa jalqabamu wanta garaagaraa itti dadhabuun jira, faayinaansiidhaan namaa dadhabamuun jira, wantoota garaagaraatu mogolee namaa buusa. Isa kanaaf akkuma jalqabanii inni eebbifamee asii baay'isituu ni raafate. Warra jiranistu raafate. Hojii kana galmaan ga'u maaliif yeroo baay'ee fellowshippii barattootaa kana keessatti rakkoon uumamu maalidha? Inni eebbifamee ba'e galagalee isa booddee isaa jiru ni ilaalu. Dhufanii waliin ilaalan waliin dubbisan. Isa kanaaf utuu danda'ame warra eebbifamanii ba'an illee yerootu qabaatanii deemanii diillaatti wal arguudhaaf
yeroo tu qabaatan yeroo waan tokkotti mari'atan yeroo itti waa godhan na waan hunduma isaa ol wajjin ta'anii jabaatanii akka isaan hojjetan galata isaa sanbatoo guddaa galatoomii jenna. Kuni qophii keessummaa keenya ICT interview Christian Talk Show YouTube akkasuma Facebook irratti kan qabaannudha. Akkasuma immoo Twitterii yeroo yerootti akka jalqabnu yaada qabna. Kana immoo Waaqayyoon gargaara. Isin immoo nu hordoftanii sa'aatii yookaan yeroo keessan nu laattanii akkatti nu faana turuu keessaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jenna. Qophii kana faana ani Girmaa Birraatiin ture. Akkasuma keessummaan keenya irraa immoo faarfataa Galataa Sanbatoo wajjin qabaachaa kan turre guyyaa har'aa kanumaan xumurraa qophii itti aanu kan maal irratti nagaa Waaqayyootiin turaa kan siin jedhu ani Girmaa Birraatiin ture. Nagaa Waaqayyootiin turaa galatooma. Jesus siamo najalari tefetta tintakuma egisi argadena gampa egala karam siwa ke patai gargara kiya sinjada karam siwa ke patai gargara kiya sinjada apodan sakia jana ke tiya apodan sakia sodan sakia sodan sakia jana ke tiya sodan sakia yo anjik nabote asin nagete chera pokori ajo paralete kamrate pade ur gargalai e pamate bubake jala jiru sanar gadde ya amala se padade ya jiru sanar gadde ya amala se padade ya Sagarte dabartu ansi arge Gurte watanta kamilame ejjite bira Rakasi ba'anami akka kasi taabate Adosi malee nama game sila dedame Isi waaqa takkamna saasa kan dubbanne si dubbisa Silan warri dedame makake nama makame Isi waaqa takkamna saasa kan dubbanne si dubbisa Silan warri dedame makake nama makame Dhugumaan nu si argine galataan afaan baranne Yeso 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 Yeso